Ashama akkam jirtu Andarartuu Bushaati. Egaa akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa irratti dhibeen shamarraniif dubartoota miidhuudhaan lubbuu isaanii hubaatiif keessaa jiru keessaa inni tokko kaansarii harmaati. Egaa shamarran yeroo hundumaa dhibee kana dhabamsiisuudhaaf fi shamarranis dubartoonnis egaa kaansarii kanarraa of ittisuudhaaf maatiirraa yookiis immoo haadha obboleettii hangafaa kan kaansariidhaan qabaman yoo ta'e yeroo hundumaa waggaa 10 kaasee jechuudha ji'a 6 gara ogeessaa deemuudhaan of sakattaasisuu qabu. Ani lammataa immoo kanneen maatiidhaan yookiis immoo obboleettii yookiin haadhaan kana dura kaansariin hin qabamne yoo ta'e immoo egaa waggaa 18 hanga 20 gidduutti dhibee kaansarii harmaa kanaaf of sakatta'uu eegaluu qabu jechuudha. Egaa kunis immoo kan taasifamu mana keenyatti haala salphaadhaan taasisuu ni dandeenya. Ani egaa akka kootti gama kootiin ji'a 6 yeroo hundumaa kaansarii kana ofirraa ittisuudhaa fi mallattoolee armaan gadiin taasisa. Egaa kunis immoo kan taasifamu yeroo marsaa laguurra hin jirretti jechuudha. Inni jalqabaa fuullee dura dhaabbachuudhaan akka kanatti harka keenya taasisuudhaan harka keenya akkas goonee harma keenya irratti kanaan dura wantoonni hin argamne yoo jiraate ilaaluutiin daawwitii fuuldura dhaabbachuudhaan wantoota nuti kana dura harma keenya irratti hin argine fakkeenyaaf bifa biraa qabaachuu ta'uu danda'a. Inni tokko isa tokkorraa caaluu ta'uu danda'a. Inni tokko isa tokkorraa gadi kan bu'e ta'uu danda'a. Kana malees immoo bifoonni garaagaraa diimachuu kalarii yookiis immoo bifa garaagaraa qabaachuu ta'uu danda'a. Yookiin immoo wanti irratti bahee jiru yoo jiraate wanti waan akka biqiluu yookiis immoo wanti akka madaa fakkaatu yoo jiraate inni kun isa jalqabaati gara ogeessa fayyaa deemuudha. Inni lammataa immoo dugdaan ciisuudhaan boraatii morma keenya jala kaa'uudhaan akka kana jechuudhaan harka keenya tokkoon akkasumas tokkoon immoo qaqqabuudhaan bifa kanaan geengoo hojjechuudhaan qaqqabnee jechuudha. Akkasitti harma keenya lamaanuu sabitaa yoo xumure samirgaa akkasitti qaqqabuudhaan jechuudha. Yoo wanti nu dhukkubu keessaa wanti addaa nutti dhaga'amu yoo jiraate isa kana gara ogeessa fayyaatti deemna jechuudha. Inni sadaffaan immoo qaqqabuutiin cuunfinee ilaaluutiin wanti addaa wanti keessaa bifa dhiitootiin nutti dhaga'amu wanti addaa tokko yeroo qaqqabnu harma keenya irraa nutti dhaga'ama yoo ta'e yeroo cuunfinu immoo waan akka malaa dhiigaan makamaa yookiis immoo dhangala'aa garaagaraan yookiis wanta akka dhiigaa harma keenya keessaa ni baha yoo ta'e kanneen kana sadaniif iyyuu gara ogeessa fayyaa deemuun barbaachisaadha. Ani egaa bifa kanaanin of sakatta'a. Isinoo hundi keenya iyyuu ofaa gaafannu bifa kanaan ofaa sakattaanu isiniin jedha. Egaa waa'ee kaansarii harmaa irra caalaatti barnoota argachuu yoo barbaaddan liinkii armaan gadii isinii keenyu irra deemtanii hordofuu dandeessu. Chaanaalii yuutuubii keenya Yookoo Dooktar akkasumas immoo toora feesbuukii keenya kiliinika Yookoo irra seenuun weebsaayitii keenya illee daawwachuun barnoota waa'ee kaansarii harmaa argachuu dandeessu. Akkasuma illee immoo of sakattaasisuu akkasuma immoo yaalamuu yoo barbaaddan egaa gara kiliinika Yookootti yoo gortan meeshaalee ammayyaawaa dhibee kana adda baasuu danda'an akkasumas immoo ispeeshaalistootaa fi sab ispeeshaalistoota waa'ee dhimma kanaa yookiis immoo kaansarii harmaa kana irratti muuxannoo qaban waliin isin eegu jechuudha. Kottaatii yaalamaa akkasumas immoo of sakattaasaa isiniin jenna. Egaa odeeffannoo dabalataaf immoo 7024 akkasumas immoo Duwwaa 970 24 7024 irratti illee bilbiltanii hakiimota keessan mariisisuu haasofsiisuu dandeessu isiniin jenna. Galatooma.